Tole sergo takkatti yaadimo turre meega wala garre yame qafata ka wala garre garu yaadata bilbilan ka sadi afur bilbileti kan kaas amma mo waan bilbili kee yoku female waan kaastu natti fakkaachuu dhiseera haala maatii dhabeettan ay maatii etta giddu kan durfi gaarftee natti marmarattee nan qoftu na dhungattee na hammattee na jalalittee teessan nurji Suuraa kana laalime cidha isaanii akkaataa godhatan ijoollee sana beektamanii ijoollee kan Jaan waa'ee keenya waa'ee fiyyaadee sin dharree erga wal argine tureeran sin jedha waa'ee suuraa namaa natti haasoftaati. Ay naman dhibuu jedheeni. Maal taate suutan si dhaba haarabar. Maal taate sin jaalladha nama yuun jijjiiramne. Eessa deemtee urjiin koo? Asuman jiraan. Hin jirtu urjiin na waliin hin jirtu. Urjiin na waliin hin jirtu. No urjii koo beekam. Urjii akkasin turreem nuti. Nama siyyaadee faturte na jalaa badde jettee waan meeqa goote wal arginu har'a wal argine na biratti si bilbila tuttuqta. Ammas wanti jijjiirameen jiru jabaani. Ani sheema duriidha sin jaalladha amma yoo keessaa kooti si dhabuus immoo barbaadu. No sin jaalladha akkanaan jettu barbaadu. Natti agarsiisi jaalalicha. Mee kaa'ime bilbiluun si yoo tokko illee itti deebisa bilbila kee. Maal taartaa urjii koo? Mucaan kun amartiin ni godhee filaali. Namichi bashannanaa deemee bashannana. Amartii jettaadha ana amartii hin caalu? Amartii namni walii fi godhu hin caalaan? Maal taatee harta garuu? Urjii madaan meesuma tokko jedhiitti bilbila kee maal taatee jabaa sin jaalladha sittiin jijjiiramne. Kana jaallattu beekaan beeku siin hin jiru. Dura kana jaallattu beeka jaalala sana natti agarsiisine. Natti hin teetta amma kanaan dura amma kana booda natti agarsiisine. Yaa urjii ko. Suuraan isaanii kan itti bareedu iddoo bashannanaa isaaniitti kaan laalime kan argaarta? Urjii. Urjii. Maal ta'e jaba? Urjii kun bilbila kee tokko lafa kaayitee ol jedhii mana ilaalme ija keetti. Jaba? Nama yaada urjiin koo akkasii. Urjiin durii gaafa na yaaddu diinatti maramtee. Maalidha? Maati. Maal akkas godhu? Taa'imee maayeedha kan bilbilaa. Maaltu sinaasa maalidha? Maati bukkeetiin haa dabalame. Maatiin kee duruma si bilbilni waan addaa maal qaba? Maaltu naasee maal? Dandeebi'a yeroo biraa wal agarra. Maal? Nagaatti yeroo biraa wal agarra. Shakkii jedhe Oromoon ija naa bante nan ilaala kana booda ana tasaayitee guyyaa biraa wal agarra ija naa bante lafi yaadii keessa qalbiin keessa kana waliin jirre beeka. Kabajama obboleessa koo nagaan siif haa ta'u. Dhiifama yeroo darbe gaafa naaf bilbilte immoo bilbilli koo chaarjii irra ture amma akka carraatee bakka waayifaan jiru deemeensi barreessee duraan dursa nagaan siif haa ta'u isin jedheera. Kanan sitti immoo akkuma yeroo darbe siif kaasuuf malee kaffaltiin kan mana barnootaa illee natti geera harmeen illee arfaasaan dhufaara qonnis geera xaa'oos waan ittiin fuunu hin qabnu waan baay'ee rakkinni koo dachaa baay'ateera ati immoo akka duraa miti. Harkas nurra qabaan jirtu waa'ee jireenya keenya raanfattee jirta obboleessa koo sagalee kan akka dhageesseen deebisiinaaf bilbili. Hello. Hello obbo. Naguma. Jirra rabba galata akkamati. Dhiifama yeroo darbe naaf bilbilte nagarree amma immoo akka carraa bakka free wifi deemanii sagalee sii kaa'een ture. Nagaadha mini? Nagaadha jirtu dhiibit sakaan isiidee amma rakkina jira boojitti naa kenne naa geessan. Maayini harbiin akkasuma na barumsaa so on. You lift only the problem. Maa jechuudha qoy. Akka carraamu. Jechuun waan addaa maadhamu yeroo darbee yeroo dhiyootti waan hundumaa kan hin argine.
Isama ergitee turte ka ammayyuu akkuma carraa ta'e kunoo mana beendee maa jira roobee ture kopheen illee narratti ciccite dhagaan iyyuu miila na rukutee utuun deemaa jiru immoo maallaqa iyyuu boorsaa kee ana fudhatanii turanii akka carraa naannoo baankiin jiraudha. Naannoo baankii jechuun Nana gaafu. Maal ta'eeti? Amma just wanta sanii ta'e waan akkanaa kan odoo akkasii naannoo isa beekte jireenya mataa kiyyaa jiraachuun barbaada. Jireenya kiyya jiraachuu barbaada. After 2 months nan dhufa flightii qaba. Already amma wanni guuteera. Asitti eeyyamas guuteera hojii irraati waan ta'eef jireenya mataa kiyyaa jiraachuun barbaada. Achi mucayyoo tokko faana wal bareera dhimootiinis baay'ee odeessaa ture feesbuukii dirisi. Tokkuma hin beekta kana umurii koo hunda gubeera. Na hojjedhaa isin gargaarutti kanaaf baay'ee just kanaan booda rakkina achi jiru hiikuuf yaala ofuma keessatti. Rakkinni akka duriis miti anaan baay'ee na rakkisaa jira kaa innis kaffaltiin kan mana barumsaa semisteerii xumuruudhaaf jenna. I don't care. In kaffaliin hin jira. I don't care. Dantaa keessa ni sun. Maali obbo ansi malee maal hin qabaree armeensi malee maal qabdi? Hundi keenya iyyuu sammuu mataa keenyaa fudhannee dhumamneeni. Bakka just think it. Yaadu sanarra jiraata. Anga yoo bittan yaaduu hin qabu. Bakka solutionii barbaadu sirra jiraata. Atis taanaan solutionii barbaadu si jiraata. Maali obbo an kanan jedhu haa ta'u iyyuudha. Diyaaspooroonni kun baay'een isaanii gaggalaa jiru. Maan ati hin hafte mooyi? Maal ta'e suni bitiin sun ati yoo bishuu bakka nan dhufatiin malee sirra sitti miini. Bakka maximum man baatii lama booda nan dhufa yeroon dhufu garuu dhimma mataa kiyyaa san dhufa malee hanga ammaatti waan an gochaa ture hundumaa gochuuf hin danda'u. Maaliif toolii yaadaa deemnes bareedaadha obbo Atam dhufeen fuudhaa mucayyoo bareedduu imoodhaan hin argadhe maal jette kun na gammachiisa osoo fuute kun gaariidha. Anuun fuudhiin hin jiraame waa'ee fuudhuu mini haa ta'u ka yaaddoon koo baay'ee rakkinni yoo. Jechuudha waa'ee fuudhuu miti jechuun it is about the next generation. Bakka generation mataa kiyyaa bakka buufachuun qaba waan ta'eef amma kanatti dhumuu barbaadu ani. Maal godhu? Yeroon dhufutti of qopheessi mucayyoo wal baree hojjechii wajjin deemnee ilaalla. Yeroo gabaabaan qaba waan ta'eef wajjiniin ilaalla aadaa kiyya afaan kiyya kan beektu yoo taate yeroo sana waan hunduma jira qofi tattee filadhee dhufaan. Kanaafuu baay'atan kana biyya kanatti beektee everything is planned. Galatu. Baay. Obboleessa maaloo jimmi qabatee abda dareen hiriyoonni koo obbolaalaa qabda maaloo naan jedhu naani yeroo huccuun uffadhu kana kopheen kaadhu kana nama akkamitti hin jiraanna. Diyaaspoora maqaaf immoo dhufa. Maalni atoo baay'ee biizii taate na dhagaan jirtu waan isin jechaaru. Isi mee diyaaspoora tokko jina fuura kutaarra. Maalni diyaaspoora itti kunuunate. Tabba waa'ee. Sumannaaf galuu dideeman. Isi gaaf tokko sii gala amma siin galu. Yoomiyyuu naan galu malee na wanta akkasii. Gaafani jedhee biyya sanaan buutu. Mani ofii kooti gaafa anaan diyaaspoora akka gaaf tokko beektani. Sitti fakkaateetu malee akkasuma. Jabaannis ta'e moo akkamii? Naafanniisa. Maaloonni kun inni kun mee narkaa ba'uman qabu. Sitti fakkaateeti. Oolaa moo wayii tokko moo waaman itti mana maalitti beektati? Oolaa ta'uu isaa maalitti beekta? Feesbuukiidhaan walitti haasa'artu malee eenyummaa isaa maalitti beektati? Nama akkamitti kanan dadhabee manaasaa makee gorsuma kee kan maaf dadhabda? Gowwummaa isaa maalitti beektata kan inni si jaallatu? Kan jaalala dhugaasiif qabu jabaadha. Jabaa wajjinati waan baay'ee karoorsitanii jirtu jireenya keessan fuulduraatti jechuudha. Kanaafiyyuu jabaa wajjinitti fufuu qabda malee maanni ati diyaaspoora itti maanni wanta akkasii qabeenyaadhaan jijjiirtaati jabaa. Na ba'uu fadha maaloodhi siyaasaa kee kanaa. Akkasin jedhamu urjii koo kun harkaa beennaan hambara naman ta'ula kana akka ta'e akkan ta'e qoy mi'aati kan siin galiin jechuudha jabaa wajjin jaalala dhugaa keessan kan wal jaallachaa
hojii qabeenya yoo ta'es koo wajjin fiduu hin dandeessu siif jabaan. Akka duraaniitti illee na waliin haasa'an jirtu iskina waliin haasa'ime. Bilbila biyya keessaa kanan jibbeeman. Hello. Nagama. Surprise. Eenyudha? Tunu amiga. Tilmaamuu dandeenya. Biyya keessaa kan taane shakkiin qabu. Natti midhiifaman barree. Oh my god, sagalee kanan beektu taanaan. Ani namanuu jee. Amani. Biyya keessan galee naan jedhi kaa. Ani namanuu amanaan jiru dhugaa. Uffiyee paarkiin jira qilleensa fudhachuu hiriyaa koo wajjin baane. Sitti meen ture kanaan dura naannoo sana. Tole. Maanni hojii wanta takkas gammachiisu kun. Ani namanuu. Rakkinni koongee kana booddee ingee rakkinni jabaa maal gochuu fedhi waa'ee akkasiidis waa'ee yaada akkasiidis. Biraan afaan ilaatti rarra'ee mabeettanii wayyaa isaatti rarra'een deemallee malee. Jabaa immoo kam goota. Isa jaalala dhugaasiif qabu kun nama biyya bakkeetii dhufe maalitti beektati maal. Isa dhiisiiti naa gammajiin dhufe anaaf jedhee dhufe. Awwaanis si gammaduun qabu waan akkasii. Nama naan jiru. Ansii fi ansiif jabaan jaalladha. Galma gee kaayyoon koo. Na dhaggeeffadhu meeski haal tokko na dhaggeeffadhu. Simboo na dhiisi simboo. Maa jechuudha na dhaggeeffadhu jabaadha kan jaalala dhugaasiif qabu. Na laalime fuula koo. Sirradheen jirani. Surprise na gooti dhugaa dubbachuu. Surprise na godhe. Jiimiin jedhama. Dhugaa bareeda. Simboo jechuun something beautiful jechuudha. Surprise na gooti amanuun dadhabee magaafatti naa bilbiltee. Baay'ee na ajaa'iba. Social media irratti kan si argiti olitti fi rakkina wayii jira malee akkanatti hin baasu bare yeroo imootiin akkas taphannu beektee akkam laayifiin homti hundumtuu gaariidha. Baay'ee akkasitti sin laallee bara. Yeroo baay'ee sin eegin narra baate. Tiraavilii guddaa goonee sa'aatii 24 I'm so tired. Baay'ee dadhabeen ture beektaa. Transportation biyya kana immoo baay'ee rakkisaadha. Baay'ee akkamitti namni jiraata baay'ee rakkisaadha bara. Xiqqoo guddinni jiraatee biyya kana keessatti gamoon illee akkas garuu transportation baay'ee rakkisaadha. Sirrii. Baay'ee you doesn't forget. Yaadatta waan baay'ee natti toleera. Waan biraa fayyadamuun barbaadani? Fayyadamnee Please atoo. Okay, amma dadhabeen jira. Xiqqoo boqochuun irra jiraata waan ta'eef wal agarra yeroo biraa. Sifaan illee wal agarra. Haa. Deemuun qaba. Dhiifama. Obbo. Dhimmi asirraa dana dhufneef waama bareedaa natti fakkaata. Sirriidha. Maal yaadda garuu aksiiptaa wanna gootu sitti fakkaata? Akkan kanaan dura dhageetti waama mucaa bareedduu simboo qabeettii aadaa kan hedduu safuu kan hedduu nama akkasii natti fakkaatti. Mucayyoon maaliis yeroo dheeraaf feesbuukiitti imoo irratti waan baay'ee diskas goone irra beekte. Waan kanan jedhu mucayyoon takkas amala qabdu. Waa'ee simboo qabummaa isheetii osoo hin taane kan akka safuu eeggattee sayyuu durbamoo maal jennee maaliin akkamitti argamte? I don't know. Amma kaalchee ani maal seeti? An aadaa kiyya beektu, an afaan kiyya beektu. Beekte? Sanaafi malee dubartiin dhibdeetu miti.
Biyya alaa kan ammoo biyya hambaa maal seeti? Umurii keenya guutuu ilaalleera dubartoota. Siin ta'anii jireenya aadaa kee faana, afaan kee faana. Otoo namni fidee dhufee maatii koo faana walii galchuuf baay'ee rakkisaa waan ta'eef. Ani ilaalcha sanaan hin filadhe malee. Ani moo waa yaaddee? Rakkisaadha. Mucaayoon akkas bareeddu kun mucaan simboo qabeetti akkasii kumme. Armee dhattee biyya dhattee akka aramaa kana waa tokko dhattee nama gargaaruu dandeessuudha moo achi biyya hambaa si duukaa deebitee obbo? Maa inni hin kofaltaa? Addaa sitti maal chuukeeti tokkummaa. Aadaa afaan beekuu qabdii malee aadaa keenya kan durii kan duubatti hafaa sana kan harmeen keenya aarsaa hanga sana itti kaffalanii jireenya maal jiraatan hanga ammaatti sana akka jiraattummaa I don't think. Ani mataan kiyyeen godhe otoo isiin hin dandeessi ta'eeyyuu sanatti jireenya sanarra hin hawwuufi. Ani kokka suspense gochuuf malee mucayyoon kanaa bara agartee hin bareeddu. Suuraan ishee irratti suuraa irratti baay'ee ajaa'iba mucayyoon beekte. Simboo qabeetti mucayyoo. Wow, ishiidha. Saartee jechuudha. Waan kaasa takka. Hello. Dhufaa jirtaa? Achuma jira. Gaheen jira. Si eegaa jirra. Haa ta'u xiqqoo shakkiin kiyya maal seeti? Aadaan keenya garmalee itti nama qaba waan ta'eef keessumaa dubartoonni keenya amma hin beeku garuu dura toon biyyaan bahin dura haalota jiran faana dubartii akkanaa taanaan waan kana simatti na fudhatti kan jedhu yaaddoo qaba malee kan biraa rakkoo biraan hin jiru. Waan tokko waan rakkoon tokko hin jiru. Maal yoo dhiiste baay'een jiru. Magaalaa kana keessa kan naannaan baay'ee kan bareedan isuma aadaa safuu duudhaa jedhame kanaaf hin sodaadhe malee shamarran guuttee baati. Garuu maalan godha kaa erga feesbuukiin imoodhaa walii galtanii haa ta'u. Eenyumaafuu ani amma biyya hambaa kan jirurra sanas ta'e kanas probabilitiin gaarummaa ishii hin caaladhee yaada waan ta'eef. Social meediyaan kun. Hi. Wow! Magala. Baga nagaan dhufte. Jirta? Akkam? Jirta? Have a seat please. Magala. Yeroo darbee waan baay'ee natti himtee ture. Akkas barumsarrallee ture naan jettee ture baay'ee waaw. Baay'ee tokkuma urjii jechuun isiidha. Urjiin akkuma maqaa isheeti urjii baay'ee mucaa simboo qabeettiidha. Jaalladheera. Anis mana argeen jaalladhe obbo. Hin jaalatamtudha dhugaa dubbachuuf. Jiimiko haalli qilleensaa siif ta'e. Haalli qilleensaa atti buma biraa jira. Guyyaa muraasa waan ta'eef baay'ee irraanfadheera. Nu biratti garmalee hin qorraa qilleensi garmalee jijjiirama waan ta'eef baay'ee ulfaataadha. Dhugi tokkuma. Ani nan dhugaa. Kokaanaaf gootaana. Danda'ama. Rakkoon hin jiru. Fedhii keessin gaafanne. Saatii eeguu irratti baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Biyya akkasitti jijjiirame jechuudha. Baay'ee. Xiqqoo ta'ee yeroo odeessanii harmee fi abbayyiin si ajaa'ibaa bira. Yoo sa'aatii tokkotti beellamte namni sa'aa jahatti akkamitti dhufa. Dararsanii. Amma yoo akkasuma ture garuu shamarran kun yeroo baay'ee gaafa beellama bira dhaqanii hin dursu. Dhugaadha. Sakkanatti hin beeku. Beellama meeshaa biin hin beekne jalqaba kooti sittameera. Baay'ee tokkummaan baay'ee jookii kana hin jaallata beekte waacoo kana. Xiqqoo ta'ee mataasaa yeroo ijoollee ture. He is funny. Enjoy nu godha mana keessatti baay'ee nu taphachiisa. Dhuga kaa laaqaniin diddee yeroo baay'ee affeerraa ishiin jettu toleen jettu waan ta'e. Maan? Ifamaa kaasa deebi'u. It's okay. Obbo. Maatire. By the way.
Waa'ee oduu sakaanii dhiisiiti. Sarpiraayiz wayii qopheessee jira. Maaliif sitti beektaa? Mis gochuun barbaadu. Carraa kana mis gochuun barbaadu. Beektaa taayimiin qabu dhumaa jira waan ta'eef Osoo dhiistee deemte yoo kanaan isin jiru. Maali jedhamu? Achuma akkas godhuu biyyaan baadha. Sarpiraayizii baay'ee jira. Ifama immoo. Ifama maatii biraa naa bilbilame. Dawarii rakkoon hin jiru. Maal nagaadhaa mi? Nagaadha nagummaa mana gaafachuu fedhaniitu. Maatiin kee maatii kooti kanaan booda waan ta'eef baay'ee wanti jiru yoo jiraate dhiphina kamiyyuu waliin hirmaachuu ni dandeenya. Dogi. Laaqana diddaniittu hundi keessanuu har'a. Laaqana maaliif diddee nyaattee dhufte moo? Nyaatee dhufe. Dogi ka. Akka anoo hime maali? Ankooti. Maaltu? Ana targete keessa ankooti. Maaleen? Maachuu. Jedhanii kana keessatti dabalu jalqabanii. What does it mean? Wayyaa biyya alaatii dhufu keessaa faa doolaariin argamu roodhan nan dhagaan ture. Baacaa irtaay. Lukkuu keessaa afaaroo qalan argama faa jedhu. Qaltee argatte as kee argatte? Kana keessaa. Asuma keessa dabalu jalqabanii. Yaarraa manuun. Obbo nara keessa. Osoo haadha keenya ishee joortee achi baadiyyaatti mee aramtu ishee waa tokko hin godhinne yeroo shamarran miidhagina ishee bareedina ishee ilaaltee daa'imni warqee maaliif si balleessi sila amanuu hin danda'u. Si balleessi. Maaliin shaasaree? Naa deebisi. Maaliin si deebisa as keessaan argadhe? Naa deebisi. Nagaamni as keessaan argadhe. Anatas keessaa argate afaan koo keessa. Muusatutti dabalee joo. Herregamu eenyutu cufash? Kaayyoon koo sin fashalaa fuma. Waa lama keessaa sadhaban. Masih baru semua tuh mana nur merah ada tempat kamu baru lekas. Jaba aku. Akat. Nagaan jirta? Baay'ee sitti toleeramoo. Keessaa biina dubbisi malee. Oh, di fauna beena na rifadda. Maal jechuudha jaba? Bakka deemuun qaba urjii. Ana urjiidhaan jaba. Urjiidha. Yeroonis taa'ina waan eegu jabaanis iddoo duriitti sin eegu. Maal jechuudha jaba? Jaba anadhaam. Jaba.